Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdulapp. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota darbee irratti akkaataa PayPal itti banatan waliin ilaallee turre. Barnoota har'aa kana irratti immoo akkaataa PayPal fi TikTok walitti qabsiisan. Kana jechuun giftii TikTokidhaan namni isiniif erge gara akkaawuntii baankiitti dabarsuuf dirqama PayPal fi TikTok wal qabsiisuu qabdu. Haala kamiin PayPal fi TikTok wal qabsiifama isa jedhu bal'ina waliin ilaalla. Steepii salphaa daqiiqaa xiqqoo keessatti PayPal fi TikTok wal qabsiisuu dandeenya. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana tuquu eegala. Subscribe gurraachoftee jirtu akkasuma like sakandii xiqqoo isinitti fudhata like gochuudhaan eegala. Barnoota duraanii warreen arganne chaanaalii kiyya jala seenuudhaan mata duree viidiyoo jala seentanii akkaataa PayPal itti banatan ka jedhu kun as isiniif jira. Kana daawwachuudhaan warri PayPal hin bananne PayPal banachuu qabdu jechuudha. Giftii namni TikTok irraan isiniif kenne sana gara akkaawuntii baankiitti dabarsuuf steepiin jalqabaa PayPal banachuu ture. Inni lammaffaa PayPal fi TikTok wal qabsiisuudha jechuudha. Haala kamiin PayPal keenyaa fi akkaawuntii PayPal bananne sana TikTokidhaan wal qabsiisuu dandeenya isa jedhu salphaadhumatti daqiiqaa xiqqoo keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Giftii TikTok irratti namni nuu kenne sana gara PayPalitti dabarsina. PayPal irraa immoo gara akkaawuntii baankiitti jechuudha. Kanaafuu steepii inni itti aanu erga PayPal banannee kaane TikTokidhaan wal qabsiisuudha jechuudha. TikTok keenya irra seennee bakkuma profaayilii kana seenu sarara sadan tuqannee gara setting and privacy deemna. TikTok keenyaaf PayPal banannee sana wal qabsiisu setting and privacy ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa deemna. Haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. TikTok keenya irra seennee balance bakka jedhu kanarra seennaa jechuudha. Asumaan warri balance keessan ilaaluu barbaadanis balance ka jedhu irra seenuudhumaan meeqa akka keessaa qabdan doolaara meeqa akka keessaa qabdanis salphaatti asumarra ilaaluu dandeessu jechuudha. Asirra tuqachuun gara fuula duraa gara steepii itti aanutti darbinaa jechuudha. Steepii kana irratti gaa baalaansii keenya meeqa akka TikTok keessaa qabnu giftiin sun meeqa akka nu lakkaa'e yookaan immoo TikTok keenya meeqa akka nuuf kenne asirratti ilaallannaa jechuudha. Erga haala kanaan nuu baasee booda content rewards jedhee maallaqa doolaara yookaan immoo maallaqa biyya isin jirtanuutiin fidee asitti isiniif lakkaa'a giftii keessan sanaa jechuudha. Maallaqa biyyan jiruutiin lakkaa'a saantima xiqqootu keessatti jira. Maallaqa biyyan jiruutiin 14 jedha. Irra tuqeen gara fuula duraa deemaa jechuudha. Steepii itti aanutti darba. Steepii kana irratti gaa total balance jedhee doolaara saantima 77 keessaa qabdaan jedha. Filannoo lama qaba asirratti. Filannoo inni jalqaba gara coin'itti deebisuudhaan giftii namni naa kenne sana deebisee namaa kennuudha. Ka duraan information isaa hundi ajjala jira. Filannoo inni jalqabaa gaa keessaa qabu sana gara coin'itti deebisuudhaan TikTok irratti giftii deebisee namaa kennuudhaafi withdraw isa jedhu fayyadamna nuti. Doolaara keessaa qabnu sana gara PayPalitti dabarsuuf yookaan immoo PayPal wal qabsiisuu deemuudhaaf withdraw isi jettu kanarra tuqannee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Withdraw isi jettu kana tuqnaa jechuudha. Filannoo isa lammaffaa isa withdraw jedhu fayyadamne gara fuula duraa gara steepii itti aanutti dabarfannaa jechuudha. Steepii itti aanu sanarra itti gaan yoo PayPal dura wal qabsiiftanii jirtu yoo waliin qabsiifne haala ittiin amma waliin ilaallu kanan wal qabsiifnaa jechuudha. Withdraw jedhee payment method jira. Manage nuun jedha. Add payment method nuun jedhee jira. Ida'uu qaba. Add payment method ka jedhu kana tuqnaa yookaan immoo manage tuqna rakkina takka hin qabu. Add payment method jedhee ka ida'uudhaan jiru kanarra tuqnaa jechuudha. Add payment method jedhee ka ida'uudhaan jiru kanarra tuquudhaan gara fuula itti aanutti dabarfannaa jechuudha. Akkaawuntii PayPal duraan banannee jirra. Ka banannee jirru sana TikTokidhaan wal qabsiisaa jirra jechuudha. Giftii sana gara akkaawuntii baankiitti dabarfachuudhaaf jechuudha. Giftii namni TikTok irratti nuuf kennaa ture sana. Add payment method tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf baasa. Asirratti country region jedhee biyya isin jirtan isiniif kahaa jechuudha. Biyya isin keessa jirtan jechuudha. Biyya TikTokiin sun keessa jiru fidee asirra isiniif kahaa jechuudha. Biyya sana asirra jijjiiruu ni dandeessu. Biyya PayPal ittiin barattanitti yoo feetan jijjiiruu dandeessu. Rakkina takka hin qabu jechuudha. Yookaan biyyuma keessa jirtan filachuudhumaan jala sana PayPal jedhee jira. PayPal irra tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Choose payment method jedhee filannoo tokko naaf kennaana. PayPal qofa naaf kenna. PayPal isa jedhu kanarra tuqeen gara fuula duraa adeemaa jechuudha. Yeroo gara fuula duraa adeemnu gaa PayPal kana tuqannee yeroo gara fuula duraa adeemnu seera kana simachuu qabna waan ta'eef agree and continue ka jedhu ka diimaan jala jiru kana
tuqne fuula ittaanutti dabarfanna agree and continue. Fuula kana irratti add a PayPal account nuun jedha. Add PayPal account isa jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Koodii yoo isin gaafate yeroo tokko tokko koodii lakkoofsa bilbilaa irratti erga koodii san itti guutuu jechuudha. Koodii inni lakkoofsa bilbilaa irratti isiniif ergu yeroo payment method itti galchuu jettan. Koodii sanatti guutuun gara fuula duraa deemtanii login with PayPal nuun jedha. Ka jalqabaa irratti emailii keenyaaf passwordii irratti katabannaa jechuudha. Emailii fi passwordii isin asirratti katabdan emailii bakka emailii irratti @gmail.com osoo hin dogoggorin ka PayPal ittiin banattan ka TikTok osoo hin taane passwordiinis emailiinis ka PayPal sanaan booda loginii tuqnaa jechuudha. Egaan kan nuti asirratti barreessinee login goonu bakka emailii irratti emailii PayPal bakka passwordii irratti passwordii PayPal erga barreessinee booda login ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Emailii fi passwordii PayPal erga itti katabnee kaanee jechuudha. Loginii tuqnee gara fuula ittaanutti dabarfannaa. Asirratti connect your PayPal account to TikTok. PayPalif TikTok wal qabsiisi yookaan immoo PayPal kee TikTok irratti qabsiisi nuun jedha. Agree fi cancel jira. Agree and connect ka jedhu ka jala jiru tuquudhaan seera isaa simannee akka PayPal if TikTok walitti qabsiisuu barbaadaa jirru eeyyamne agree and connect ka jedhu tuquudhaan walitti qabsiifnaa jechuudha. Ni eegna haga inni walitti connect nuuf godhutti. Email if password PayPal itti galchine connect gooneerra jechuudha. Amma processing nuun jedhaa jira. Ni eegna haga inni connect godhee nuuf xumurutti. Kan isin dagachuu hin qabne email if password PayPal irratti guunneerra. Sana irra guunnee gaane connect goona. Sanaan booda wanni nuti tuqnu hin jiru ni eegnaa jechuudha. Amma fide irratti naaf galchee jira. Payment method jalatti PayPalin keenya PayPal walletin kiyya dhufee as naaf galee jira jechuudha. Haala salphaa kanaan PayPal if TikTok keenya wal qabsiifna. Inni ittaanu hoo maal inni haala kamiin immoo maallaqa TikTok irraa gara PayPal itti erginaa jechuudha. Salphaatti amma PayPalin kiyya dhufee asirra galee jira. Steppiin ittaanu maaltu nu hafe haala kamiin maallaqicha erga PayPal if TikTok wal qabsiifnee kaane gara PayPal itti immoo haala kamiin ergina maallaqa achirraa arganne isa jedhu viidiyoo ittaanu isinii qabadhee dhufa. Egaan barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qabaa. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.